Dargaggoonni Oromoo magaalaa naannaa Oslo duraa gara Oslo gaafa deeman. Lubbuun barataa beekaa kan itti wareegamee hidhamee reebamee handhuura Oromiyaa Finfinnee nu sarbanii akka waan abbaan qabneet akka waan goota hin qabneet akka waan beekaa hin qabneet Oromoo tuffatanii Rammo sabbataan kun rammo sulultaan Buraayuu fi galaaneen nurraa fudhatanii Silaas maaltu jibbaa biyya dammaa faandanii Akkas nu gurgurachuun Silaas maaltu jibbaa biyya dammaa faandanii Nu gurgurachuun Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun Oro TV magaalaa Oslo irraa isiniif tamsa'u sagantaa kanas qopheessee kan isiniif dhiyeessu ani Hayyuu Qanaateetii. Akkuma beekamu wal dorgommii atileetiksii guguddaa addunyaa keessatti godhamu keessaa Diamond League'n isa tokko. Diamond League kan bara 2014 haga yoonaatti magaalaa afuritti kan gaggeeffame yommuu ta'u haga amma immoo magaalaa shanaffaa Oslotti gaggeeffamuuf deema. Akkuma isinuu quba qabdan ji'a darbee gaafa guyyaa 9 Kwaataritti yommuu gaggeeffamu Oromoon bakka sanatti walitti qabamuudhaan deeggarsa mormii barattoota Oromoof qaban agarsiisanii jiru. Nutis kana giddu galeessa godhachuudhaan amma deeggarsa mormii barattoota Oromoof qabnu dhageessisuuf deemnaa. Nooliin akka turtan isin gaafadha. Galatoomaan isin jedha.
kan isin amma agartan gishee abdii waaqoo eegan fiigee xumure booda yeroo uummati haamilee isaaf kennudha. Oromoon bakka istaadiyeemii kanatti argamu hemmolee yaa garbaciisaa Oromiyaa maaltu gadhiisaa, hemmolee yaa garbaciisaa Finfinnee maaltu gadhiisaa, hemmolee yaa garbaciisaa biyya ofii maaltu gadhiisaa jechuudhaan maaster pilaanii magaalaa Finfinnee Oromoota lafarraa fonqolchaa jiru kana gahee isaan mormii dhageessisantu dhaga'ama. Finfinnee maaltu gadhiisaa, Finfinnee maaltu gadhiisa jechaa jiru jechuudha. Give me the ability, the talent to stick to it. We hope to see you next year. I've been here 2 years in a row now. It's a great place, a great town. Vad ska vi ha inte mindre än världens bra Sverige? En 46-64 Johan Rågestedt. Som 7-åring, 997, from St. Kitts and Nevis, Kim Collins. Och i var 8 bra Italien, Sverige i EM, 10-14 som värst, Danny Tant. Årets stjärnespel kommer att spela med Sverige, kommer också att kissa hade på EM.
Sitter her litt, så blir det spennende å se hva som kan gå inn i startkonkurransen på 5.47. Det gjør Dimitris Domsev som skal hoppe her. Forsøk på 5.32.
Yaa'u